بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، وبليان إسلاما بليتي إسلاما كم بكيو جرتن نجين ربي سن الرهجرات إن شاء الله. قبابنان دامسكية وكان إرغانكية. هل تريد الحياة طيبة جرينيا بريدا جراتشو نفيتاهي جد. jireenya bareedaa namni jiraachuu hin feene addunyaa irra hin jiru. Inni qotus, inni nagadus, inni baratus, inni barsiisus hundinuu jiruu gaarii jiraachuudha haajuma ilmi namaa. Kanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ammoo nu khallaqee jiruu kana khallaqee nu keessatti khallaqeeti jireenya bareedaa jiraachuudhaaf maal godhuu akka qabnu irra nu kaahee jira. Laakiin irra guddaan kan keenya immoo nuuf hin galle ta'a. Kanaaf jechuudha jireenya bareedaa jiraachuudhaaf waan Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa karaa Rabbii kan keenya irra nu kaahee jedhan sitti mul'isa. Qalbeeffadhu. يقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نمني هجي غاري أجتي جد رب، نمني هجي بريدا أجتي جد من ذكر أو أنثى، إير الرا يوكان دبرتي الرا، نمني هجي غاري أجتي جد وهو مؤمن حال ربي إساتي أماناته نيجد. نمني تكو هجي تكو يوكان أجتته هجي غاري جدودا ربي إساتي أمانو qaba. Shartii ulaagaan hojiin namaa gaarii ta'uudhaaf, gaariidha jedhamti qeebalamuudhaaf al-iimaanu billah, rabbitti amanuudhaafi wal ikhlaas wat tawfiiq, ikhlaasa qabaatuudhaafi akkasuma akka rabbii subhaanahu wa ta'aalaa itti deemaa itti hojjedhaa jedhe tawfiiqa waan rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam ittiin nutti dhufe ta'uu qaba. Kanatu hojii gaarii hojjeta jedhama jechuudha. Namni hojii gaarii kana hojjete gaa dhiirarraa dubartiirra haa ta'u haala rabbitti amanaa ta'e namni hojii gaarii hojjete rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nama kanaa falanuhyiyannahu hayaatan xayyibaa jedheen. Jireenya bareedaan jiruudhuma duniyaa kana keessattuu jireenya bareedaan isa jiraachisaa jedhe. walanajziyannahum ajrahum, galata isaanii ammas isaaniif hangalcha guyyaa qiyaamaa bi'ahsani maa kaanuu ya'maluun, irra gaarii waan isaan duniyaa keessatti hojjetanii irra gaarii godheetin kafale. Hojiin namni duniyaa keessatti hojjetuu fi galanni inni guyyaa qiyaamaa argatu wadhatte ka guyyaa qiyaamaa santu caala hojii isaatiin wal hin madaaluu jedhe. Kanaaf jechuudha Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nu khallaqee jiruu khallaqee jireenya bareedaa akka jiraannuuf irra nu kaahee jira jechuudha. Ibnul Qayyim rahimahullah akki jedhan: alladhatu taamma wal farhi was surur wa tayyib al aish, mi'aan guutuu taate jiruu duniyaa kana keessatti argatuudhaaf ati gammachuu zalaalama argatuudhaaf mi'aan addunyaadhaa guutuu hin taatu beeki. Isii Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa duniyaa keessatti guutee namaa kenne yoo taate malee, yoo asiin argatte asiin dhabda, asiin gadditu asiin gammaddu asiin gaddita, asiin fayyitu asiin dhukkubsatta. Jireenyi duniyaadhaa akkasi. Laakiin yeroo hunda keessattuu gammachuudhaan karaa ati yoo deemti gammachuudhaan yeroo hunda jiraattu jira. Alladhatu taamma, mi'aan guutuu taate. Wal farhi was suruur, gammachuun zalaalamaa gammachuun guutuu taate. Wa tayyibil aish, jireenyi dasiin jireenyi bareedaan wan na'iimi qananiin guutuu taate. إنما هو في معرفة الله جل ابن القيم رحمه الله. ربي بيكو كيس جرا بيكي جل قاف ربي كان كي بيت جد كان هند أرقد مئة قوتو تاتي قمتشو قوتو تاتي جرين يدسي تي والنعيم كأنني قوتو تاتي أرقدت قاف ربي كان كي برتي جل. إنما هو في معرفة الله. ربي بيكو كيستي جرين أكنا كوني أرقم وتوحيده، ربي كان كي تكجومسو والأنس به، ربي كان كي تنبهارو
tokkichummaa rabbii kan keetiin beekumsa rabbii kan keeti rabbii kan kee baratu kanattu buhaaruudhaan qananii kana argattaa jedhe Ibnul Qayyim rahimahullah rabbi rahmata isaaf haa godhu. Washawqu liliqaa'ihi hojii gaarii hojjettee rabbii kan keessaniin wal gahuu hawwuudhaa fi wajtimaa'il qalbi alayhi walhammi alayhi wajtimaa'il qalbi walhammi alayhi rabbii kan kee kana beekuu irratti qalbiin kan kee walitti qabamuu ziqii argachuu yeroo hunda qalbiin kan kee diin rabbii baruu rabbii kan kee baruu tokkichummaa rabbii kan kee itti dandeettii rabbii kan keetii baruudhaaf yeroo hunda yaadda'uu kanarratti walitti qabamuu kana keessatti maaltu argama jedhe alladhatu taamma والسرور والفرح والسرور وطيب العيش mi'aa guutuu taateef gammachuu guutuu taateef jireenya dasii ta'etu argamaa jedhe. Kanaaf namni jireenya gartee bareedaa jireenya gaarii jireenya gammachuu ta'ee jiraachuu namni barbaade karaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa karaa kanaanii argatama siin jedhe kana irra si kaa'e kana qabattee irra deemuu hojii gaarii hojjechuudhaanii jechuudha. Kanaaf warra hojii gaarii hojjetee addunyaa fi aakhiraa keessatti jireenya bareedaa jiraatu anaa fi isinillee rabbi haa taasisuun isiniin jedha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.